Durasiin dhufee beekakoon qabdu yoon dadhabee kufee si qofa garuu. Nageen jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu maatii yoordii akkasumas maatii waaqayyo hunduma keessanii nagaan waaqayyo manaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu akkam turtan akkam isaa kanaaf yeroo kana eedan ani galanni gooftaaf haa ta'u nagaa irraa afaan qaba isinis baga nagaa fayyaanaa taatanii akkasumallee nashamaa hordoftoonni amantaa biraa jirra jirtu baga jiraattan isiniin jecha obboloota koo akkasumallee immoo warroonni viidiyoo kee laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa jirtanii galatooma ulfaadhanii isiniin jedha obboloota kiyya ammas walaa gargaarru walaa jajjabeessinu dhaamsa kiyya egaa dhuguma dubbachuuf jennaan baay'ee natti hafuura jira baay'ee ho'a dafqee akkuma ilaaltan kana narratti ba'ee jira narratti yaa'aa jira dhugaa dubbachuuf jennaan baay'ee tokko hafuura haalli qilleensaa illee jijjiiramaadha. So akkuma arginu kanammoo anis dhimma yookiin immoo dhugaa dubbachuuf jennaan dhimma irra buleetti keenya Beeruutti irratti raawwate san irratti kan gaafii natti ta'e jira. Dhimmi narratti gaafii ta'e sunis immoo isin irratti gaafii ta'inna akka kiyyaa kanatti jedhee tan yaadaara. Egaa obboloota koo hundi keenya hin jijjiiramnaa jennee biyyaa baanee biyya ormaatti hafuu keenya hin beeknu ba'uu malee gala keenya hin beeknu dhugaa dubbachuuf jennaani. Garuu gaamoo wanti hunduu fedhaa fi waaqayyooti. Yoo waaqayyoon wanta kana hin geecha yookiin immoo wanti kun keeti yookiin immoo ati bara akkanaa hin jiraatta jedhe soonoo hin jiraanna. Garuu immoo yoo waaqayyoon nuuf barreesse nuti otoo bishaan dhugnu kan ittiin nu jedheen hin duuna. Dhugaa dubbachuuf jennaan jechuudha. Garuu kan baay'ee na gaddisiise yookiinis immoo gaafii natti ta'e akka odeeffannoon haasa'amaa jirutti yoo ta'e ishiin kan duute kan kufte ganama sa'aatii 2 irratti jedha. Reeffi kan argame kan bakka sanii kaafamte sa'aatii 8 irratti jedhama. Maaliif kun wassila shimbirroo nu jechuudha. Shimbirroodha maali boo shimbirroodha oo hin arganii namni karaarra deemu kun gaafii baay'ee isaan natti ta'e. Ways immoo namoonni nuti bira hojjechaa jirru kun teenya miti jedhanii nama du'ee yookiin immoo fooqirraa gadi kufee lubbuun namaa ba'e san callisanii ilaalan dhugaa dubbachuuf jennaan ani kun gaafii natti ta'e rabbi. Garuu akkamitti namni argee callisee bira darba nama dhiigni dhangala'u nama ta'eetoo jechuudha. Uumama akka sa'a ta'eetoo fakkeenyaaf uumamaan tokkodha nuti bifaan gargaraa taanu malee nutis akka isaanii waaqayyootti uume isaanis immoo waaqayyootti uume akka bifaa fakkeenya waaqayyootti uumamu. Waaqa ani kan garuu nutti dhagahame kanaadha. Maaliif namni akkamittiin argine moo sila callisaniituma ilaalanii bira darban jedhee tana kan gaafii natti ta'e. Dhugaa rabbii egaa obboloota koo jireenya biyya ormaa keessattis kinoo akkana ta'a. Hojjetannee jireenya biyya ormaa jireenya biyya keenya keessattis fooyyuuf na yoo jedhan kinoo akkana biyyi keenya akkana. Mee keenya maalidha ree furmaan? Isin warroonni biyya ormaa hojjettan gaafii isinitti ta'ee beektan asii hojjetadheen galee jiraadha yoo jette rakkoo biyyi kee akkas ta'e nageenyi hin jiru jaalalli hin jiru namni ganama yoo ba'e galgala hin galu maatisaa biraa nagaadhaan ba'e galgala nagaadhaan ittiin galu. Ganama yoo jireenyaan ba'e galgala du'aatitti kan. So eessa jiraannamee nuti?
keenya soo hagawoo miti. Amma dhugaa dubbachuuf jennaan uummata Wallaggaaf Naqamtee irratti afaan keenyaan yookiin immoo kan jaalannu malee hin tajaajilamnu kan jedhu hamma kana guddaa godhamee ijoollee keenya mana hidhaatti reebaa jira. Dirqama ergan hin dhageenye ergan hin beekne akkamittiin fudhadha? Ani kan nagaarra miidha kana dhugaa dubbachuuf jennaan. Keenya kun hagawoo miti isinitti fakkaata meesha. Nagaa hin arganna jettanii yaaddan moos wayi jireenya ofii Oromaa keessatti akkuma tankaraattanitti akkuma dafqa keenya harcaasnetti jiraanna jettanii yaaddan. Dhuguma isaa baay'ee nama gaddisiisa yoo itti jettanii itti yaaddanii dhimma kana itti yaaddan. Ani gama kootti jechuudha. Natti dhaga'ama dhuguma isaa dubbachuuf jennaan. Asii jireenya biyya Oromaa keessatti tasaqaayyaanii jiran kan madaamii tasaqaayyaa. Kunoo ijija isaaniitiin jiran utuu tarii fooqii san niqe jechuun baatanii taree micoomtuun irra lubbuun hin dabartu ta'a. Ijoolleen keenya meeqa meeqa tasaqaayyaa jira biyya Oromaa keessatti kanuma argaa jirtan kana jechuudha. Innaa kanaafuu keenya hoo maalidha ree malee? Keenya hoo furmaanni maalidha? Yoom biyyi keenya nageenya jaalala argata jettanii yaaddan isin? Yoom tokkummaa qaban? Namni kan dafqee mana ormaa keessatti shintibeetii dhiqee dugda isaa hidhatee gimmaasha maatii isaa gargaaraa, gimmaasha obboloota isaa barsiisaa, gimmaasha mana amantaa ijaaraa isa walitti qabatee irratti boqadhaa galee tooyi jedhee mana ijaarrate kinoo akkuma argaa jirtan kana manni ijaarame hin diigamu. Kan nuti dhiiga xab gooneef kan nuti dadhabnee beelofni hin nyaanna dhoobonni hin dhugna hin jennu argannu inni kunoo akkasitti bilaasha ta'a. So kanaafuu maalidha ree keenya? Mee eessa yoo jiraanne nageenya arganna? Mee yoo kam goone nageenya arganna jettanii yaaddan isin? Waaqayyoon hin kadhannu kunoo kan waaqayyoo hin jaalanne hojjennu. Waaqayyoon nu baddalaa hin jiru. Dhugaa dubbachuuf jennaan kinoo roobni nu roobaa jira. Amma akkuma argitan naannoo baay'eetti madaabaraan akka gatiin isaa baay'ee qaala'insa ta'e madaabaraan gahaan akka jiraachaa hin jiru hin argina. Kun immoo waaqayyoo miti. Waaqayyo nu rooba nu dhorkate ta'e kan isaatii kan inni wanta hundumaa fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u jennee inni nu uuman hin balleessu waan ta'eef tokko yoo nu miidhe tokko nu kiisuu danda'a waaqayyoon. Garuu kanuma argitan kana xaahoo gahaan hin jiru. So namni lafa bitee kan qabulleen okkee hin qaba lafa isaati. Lafas horiin kaloo hin dheeda kan qabu kan abbaa qabeenya jechuudha. Garuu kan qarshii itti waasee bitu sunoo maal godha? Kana ilaaltanii isin. Dhuguma dubbachuuf jennaan gaafni itti ta'an arab karamittis deemaa jiran jedha. Nageenyi hin dhufaa hin jedha. Jaalalli dhufaa tokkummaa nu gidduutti hin argamaa hin jedha. Nuti eecha amantaadhaan osoo amantaadhaan afaaniin walqoonnii hammeenya labsina. Isa abboomi waaqayyoon hin jaalanne fedha waaqayyoon hin jaalanne raawwanna. Hiriyyaan yoo na biraa hojjetattee galma guddaa geeche ani nan hinaafa hiriyyaati irratti. Ishiin akkanaa ol hojjettee galma hin geenyeen hinaafa malee ishiinis akka ishii sanitti nan hojjedha jedhee hin hawwu. Isuma dhugaa dubbachuuf jennaan. Kanaafuu echan nageenyi dhufare, echan jaalalli dhufare, echan tokkummaa qabnare.
Sanis kanas ta'e obboloota koo warroonni biyya ormaa hojjetanii dhugaa dubbachuuf jennaan of eegee yoo humna keessanii ol ta'e illee hojii sanii haala isinitti toluun haala isiniif mijaa'u warroonni fooqii baay'ee irra hojjetan jechuudha. Of eeggannoo godhaa. Keessawuu caammaa fa'aa kaawwattanii hin mucucaata baay'een. Yoo manallee hin dhiqtan barandaa mana yoo dhiqtan of eeggannoo godhaa. Yoo bahuu keenya beekna malee nuti galuu keenya hin beeku. Inni immoo biyyaa nu baasee inni maatii keenya biraa nu baasee maatiin keenya yoom dhufta dhala kootu jettu harmeen ishii irra du'a dhala ishii dhageesse. Yoom naa dhufta dhala koo sigaa kootu fa'aa kan jettuun ta'a. Kaleessa harmee ishiitti haasofte arra yoo harmeen ishii dhalli kee boqatte yoo jedhanii akkam taate. Dhugaa kun kan keessa namaatii hin banne. Arra jiraattee kaleessa jiraattee arra dhabamu. Waaqayyoon immoo kan akkasaa irraa nama oolchu. Waaqa baay'eetti garaa nama nyaatti dhugaa dubbachuuf jennaan. Seenaa yoomiyyuu keessa namaatii hin banne. Namni utoo dhukkubsatee illee yaa Waaqayyoo fayyisi jedhan kadhannaa godhaniif. Garuu nagaadhaan utoo jirtu kaleessa nagaadhaan ooltee arra yoo lubbuun ishii darbu baay'ee namatti dhaga'ama. Kanaafuu obboloota koo dhaamsi ani qabu silas maal goonatii kan Waaqayyo himee nuuf kenne ameen jennee fudhan. Irratti immoo Waaqayyo birattis nutu eeguu barbaachisa. Ishii duute Waaqayyo gooftaan lubbuu ishii mirga qulqullootaa yaadaawu. Harmeef immoo firoottan ishii maatii ishii Waaqayyoon jajjabinaa kennuuf jenna malee maal jennas. Warroonni fooqii akkasii irratti hojjettanii of eeggadhaa. Yeroo hundaa immoo kadhannaadhaan otoo waan hunda hojjennu hundarratti kadhannaa goone amma tokko Waaqayyoonis nu eeguu danda'a. Yeroo hunda seexanni jireenya keenya irratti nu qorti waan ta'eef jechuudha. Innaa egaa obboloota kiyya dhugaa dubbachuuf jennaan kan baay'ee natti dhaga'ame kan baay'ee namatti dhaga'amudha. Kan keessa namaa hin banneedha kuni. Ani dhugaa dubbachuuf jennaan baay'ee tokko garuu hin beekullee baay'ee tokko natti dhaga'ame. Jechuun koo arra jirti arra nagaadha fa'aa jettee gisee maatii ishii fa'aa waliin haasofte arra moo maatiin ishii kana dhagahanii hammamtutti dhagahaman jiru. Rabbi kana kaleessa bilbiltee fi wajjin haasoftee baga ayyaana fa'aa geessan jettee hin ta'a laata. Arra immoo yoo dhalli kee duute jedhanii hammamitti dhagahama kan jedhu natti dhagahama. Egaa obboloota koo homaa gochuunis hin danda'amu. Kanaafuu bakka jirtanitti of eegaa. Waaqayyo gooftaan immoo akka biyyaa baasetti biyya keenyatti nagaadhaan nu haa galchuun isiniin jedha obboloota kiyya. Waaqayyoon immoo biyya keenya jaalala tokkummaa nageenya nuuf haa kennu. Seexana nu gidduu seentee afaan keenya wallaalchiste immoo Waaqayyoon dandahaadha waan ta'eef buqqisee keessa keenya yaa baasu. Waan hundaa waan danda'uuf guyyaa tokko dhiifama isaa fi araara isaatiin nu yaadata. Nutis immoo laphee keenya
akkuma laphee Liidiyaadhaaf banee nuufis Waaqayyoon laphee keenya nuu banee nama gara mana isaatti galagalee isatti boo'ee waan gaarii hojjetee Waaqayyoon kadhatee jireenya jiraannu jireenya xiqqishuu tana keessatti jechuudha. Waan Waaqayyoon irraa jaalatu yoo raawwanne umurii keenya illee nuuf fiduu danda'a jechuudha. Waaqayyoon umurii qabnu kanarratti gaarummaa yoo hojjennate waan gaarii yaannaa yoo ta'e. Kanaafuu umurii qabnu irratti Waaqayyoon kadhachaa waan gaarii hojjennee nama mootummaa Waaqayyoo dhaalu Waaqayyoon nu haa taasisu isiniin jecha. Egaa obboloota koo kan du'eef Waaqayyo lubbuu amaaru jecha viidiyoo koo haga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Waaqayyoon immoo maatii ishee jajjabinaa kennu jecha kadhannaa keessaniin yaadadhaa isiniin jecha. Akkasuma immoo dubartoonni shamarran akka kiyyaatti mana ormaa keessa hojjettanii of eeggannoo godhaa waan hundarrattuu kadhannaa godhaa yoo hojjettaniin Waaqayyoon immoo nu haa eegu isiniin jedha obboloota kiyya. Viidiyoon kiyya irraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin naga walitti deemnutti viidiyoo kiyya laayik, sheer, koomentii naa gochuun dadhabbina kiyyaaf cimina kiyya naa barreessuu keessan immoo hin dagatinaa. Haga guyyaa dhufu walitti deemnutti galatooma isiniin jedha obboloota koo hunduma keessanii. Durasi nan dhufe beekakkoon